gammada. Jalala uumaan faarsina waaqa mootii kenna haleluuyaa jenna. Amantiin fayyumsaa tola argine gammada. Yesuus fayyisaan si waamar gammachuu gammachuu warwaanan jaalalaa jabaaf dhugaadha gammachuu warwaanaan isaa dhagaysii gaarii makoo agigaal gara kiyyaas koot harka saba dhiisee sibbaan gammachuu gammachuu. Maqaan kiyya waaritee guddataa jedhama. Eebjuu.fi.mulata boqonnaa 511 dubbisaa. Eebjuu.fi.mulata harbaa waxabajjii 8,2008 qulqullummaan uumoo barabaraatiif. Eebjuu.fi.mulata karaa jeeniin saatiroon mana kadhaa Filadelfiyaa hambaa guyyaa-torbaffaa sanbata dabalatee abboomota waaqaatii fi amantii Yesuusii eeddu. Amantii Yesuusii hafuura raagaati. Qulqullummaan uumoo barabaraatiif. Eebjuu.fi.mulata lakkoofsa 1. Yesuus Manshii Harkaa qaba. Inni amanamtoota isaa manoota kadhaa isaan sanbata guyyaa-torbaffaa hin eegne keessaa akka bayaniif akkasumas gara cinaa uumoo barabaraa akka deeman waamaara. Kun ergaa xumuraa mootiin jireenyaa isinitti dubbachuuf dhufe. Gara cinaa uumoo barabaraa deemaa mul'ata. Yesuus mana kadhaa Ladooqiyaa Adventistii guyyaa-torbaffaa qofa hin afarsine. Inni dhufee manoota kadhaa isaan sanbata guyyaa-torbaffaa uumoo barabaraa hin eegne hundumaa ni afarse. Mana kadhaa tokkorraa kan biraatti kan lufaa kan afarsu anis arge. Faransaayii irraa jalqabuun kun jalqaba Faarisiin keessatti ta'e. Achi inni gara biyyoota biraa addunyaa kanaa ni deeme. Ummata qulqulluu ISIRAA'ELI waaqaa ardii irra jirtu uumuuf gooftaan manoota kadhaa sanbata hin eegne kanneen hundumaa keessaa akka ba'aniif amanamtoota isaa waamaara. Inni kan isaa kan ta'an akka ba'anii fi sanbata qulqullummaa haara'ummaa akka beekaniif ni waame. Inni Yesuus akkana naan jedhe. Wanta hambaan barachuuf waggoota itti fudhate isin ji'oota muraasa keessatti barachuu qabdan. Sanbata guyyaa boqonnaa uumoo barabaraa fi qulqullummaa haara'ummaa guyyaa guddaa fi sodaachisaa kanaan dura dheekkamsi isaa ardii irratti utuu hin buuneen dura hadheessoon utuu hin dhufneen dura hambaan addunyaa keessaa dhufan sodaa volkaanoowwan guddaa keessa utuu hin seenneen dura amma si'iif ennaa durummaati. Amma utuu inni baay'ee hin barfanneen dura Yesuus kan isaa ni beeka. Isaan hanga ammaa addunyaa keessa jiran. Inni akkana naan jedhe. Adventistoota isaan guyyaa qulqulluu kana hin eegne keessa kan jiran caalaa waaqeffattoonni dhugaa kan sanbataa baay'eetu addunyaa keessa jira. Kan Adventistii guyyaa-torbaffaa keessaa caalaa amanamtoota baay'ee addunyaa keessaa akka qabu inni natti hime. Sababii kanaaf ummanni kun dheekkamsa waaqaa keessaa fudhachuuf jiran. Manni kadhaa Adventistii guyyaa-torbaffaa tun addunyaatti jijjiiramteerti. Araaraan amanamtoota hanga ammaa manoota kadhaa kanneen keessa jiraniif Yesuus akkana jedhe. Koottaa battummaa keessaa koottaa bayaa. Jeeniin saatiroon. Faaruu hambaa 760 jireenya keetiif dhiyeessi. Is
tilmaamu